isaanii ruumiin hin haasa'amne siin mana gubate otuu ija keetiin dhattee ilaalteeti. Nama lubbuu 51 boollanni itti awwaalame ija keetiin otuu dhattee ilaalte agartuu kee kanaatiin boolla 7 kanatti nama 51tu awwaalame reeffa isaa lafaa guurree awwaalle otuu siin jedhaniiti. Dabalatamoo mana rakkatee qotee bulaan kun dafqee akkeettiidhaatiin qotee bulaan ijaarrate loon tiksee kamaan gaala tiksee re'ee tiksee mana nakkeettiin dafqee ijaarrate kun mana ammasii barbada yeroo siin jedhamu harka baadhatanii warra maaraadhaa harka baadhataniitu maan irra deebiillee maqaa isaa nuun jedhan sana hin jedhuuti annan fooyyessaa fiti harka Oromoo warra diina keenyaa jedhanii asiifacha harka baatanii yeroo fiigan harma mee waan sitti himame dubartii lubbuun jirtu tokkoon seenaa ishee sitti himu. Bira dhaqanii harma kee gabbaasi sirraati kun naannaan kadhattee maallaqa laattee fi harma kunarraa murinaa maalo. Namni haadha qabu kana miniilii kun hojjenne wanta Oromoo walloo ammatee jiru. Miidiyaan gargaara tokko iyyuu hin jiru. Sakana ija kiyyaatiin arge naman natti meemitiyan. Siin jedhe mo'ani waa'ee siyaasaa waan an beeku hin qabu. Dandeettii isaatiin qabu hin baranne isaa poolitikaal saayinsii miti kan an baranne. Waan an beekus hin qabu. An siyaasa isaa bal'isuudhaafis waan an haasaa jiru qabu. Ani kanan jechaa jiru Oromoo walloodhaatiif miidiyaan dubbate tokko iyyuu hin jiru. ETV'n biyya keessa maan Itoophiyaa TV isheen ittiin jedhanii biyya keessaati haasaani kan Oromoo dhattee fuutee kan Amaaraa tettee haasofti miidiyaa dhugaan hin jiru. Warra biyya alaa jiran immoo jalaa caccabsan akka isaan dhugaan hojjenneeti. Kun akka beddaa nama guba fagoo ta'anii hojjetan. Wanti walloon taate namni dubbate tokko iyyuu hin jiru namni arges namni dhagayees hin jiru. Hundumtu walloon hin miidhamedha. Walloon hin miidhame miti hin dhume malee hin du'e malee isaati. Yoo barbaadan ilma wallootu du'ee kan Amaaraa jedhanii kan warra waajjira kanaa jedhanii beeksisu. Mana Oromoo